Raadiyoo Simbirtuu. Tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebiste waaqa waliin nu dubbachi nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handuula mirgaan haa galu. Torbee darbee wayitaa nagaatti waliin jenne har'a deebinee akka ol agarru waadaa walii galneetudha. Akkuma jenne kunoo saatii keenya eeggannee wanta har'aaf ta'u jenne hundumaa qopheeffannee isin eegaa jirraa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya biyya ambaa fi Oromiyaa jirtan nagaan keenya kabajaa haalaa fi bakka jirtanitti isin qaqqabu jenna. Kun raadiyoo Simbirtuu har'aati. Raadiyoon Simbirtuu amajjii 29 qophii ishee har'aa akkuma beekamu oduutiin tokko jettee eegalte sirba isin bohaarsu tokko itti aansina. Isaa booda qophii yaada dhaggeeffataa qabna. Itti fufuudhaan marii miseensa caffee Itoophiyaa akka turan adde Saaliyaa Abbaa Nagaa waliin kan goone isa xumuraatu dhiyaata. Har'a qophii simboo waan hin qabaanneef dhiifama jechaa turtiin keessan akkan waliin ta'u jenna amma gara oduutti. Irra deebi'ee akkam jirtu jechuudhaan amma oduu isinitti hima. Uummanni Oromoo gaaffii mirgaa kaasaa jira jechuudhaan Itoophiyaa keessatti ajjeefamaa, hidhamaa, qeerraa buqqifamaa fi uummata ollaa jiruun walitti buufamaa ganni 24 darbee jedhanii miseensi caffee federaala Itoophiyaa tokko. Obbo Aliyyi Adam Mohaammed mootummaan impaayera Itoophiyaa dabareetii nama bulchaa jiru gaaffii siyaas dinagdee fi dimokiraasii uummanni Oromoo kaasuuf deebiin kennaafii jiru ajjeechaa fi biyyaa baasuudha jedhan. Uummanni Oromoo yeroo adda addaa keessatti gaaffii mirgaa kaasuu fi ajjechaa lubbuu irra gahaa reebii adda addaa irra gahaa mana irratti hidhamaa karaa biraatiin ammoo lafa isaarraa buqqifamaa karaa biraa irratti ammoo uummattoota biyya san keessatti jiraatan uummattoota sabaa sablammii gara biraatii waliin akka isaan walitti bu'anii rakkoowwan adda addaa saaxilaman gaaffii mirgaa waggoottan 23 dabra kana keessatti Oromoon gaaffii mirgaa kan qabaa ture gaaffii kana irratti deebisaan gara mootummaatiin kan namaaf ture ajjechaa fi hidhaa biyyarraa akka isaan biyyarraa baqatan taasisu. Oromiyaa bahaa buufata filannoo Doobbaatii bara 2010 miseensa caffee federaalaa akka ta'an obbo Aliyyi Adam mootummaan Itoophiyaa humna hidhatee bobbaasee gara Sumaalee goruudhaan Oromoota Oromiyaa bahaa aanaalee kan akka Doobbaa Mi'eessoo Qumbiifaatti ajjeesaa fi lafarraa fudhachiisaa akka jiru himanii kana mormuunis mootummaa sana wajjin dalaguu lagadhee biyyaa ba'e jedhan. Aanota hedduu Harargee baha bilixaa keessatti hidhataa mootummaa warra jechuun liyyuu poolisii jedhamu kanaan gama mootummaatiin deeggaramanii uummata irratti bobbaasanii uummanni kun uummata fixaa jira jechuudha. Yeroo kana ilaaltu kana ammoo akka jalqaba akka isa duraa uummanni kun dhuguma dheedaaf yookaan ammoo bishaaniif uummata kanaa wajjin walitti booji'anii jedhamu wanni takkaallee wanni nama amansiisaa hin jiru jechuudha. Kan ifatti kan namatti mul'atu gaaffii lafaa gaaffii babal'ifannaa Oromoo irratti qabanii fi uummanni san ta'ee jaanii waraana mootummaa leenjii waraana hidhannoo waraanaa guutuu qabatu kana uummata irratti bobbaasanii uummata Oromootti bulchisanii uummata Oromoo fixaa jiran jechuudha. Gara tokko karaanii fi mootummaan biyya bulchuu karaa uummata Oromoo akka uummanni Oromoo naannoo daangaa kana jiraatuu fi uummata biraatii wajjin diinatee ammaayis rakkoon uummata Oromoo uummata kanaa qaban hidda lafa akka jedhaa tokko taasisu karaa tokko karaa Oromootti miidhan kun wayii karaa tokko ta'uu isaatiin sitti immoo barbaadan. Rakkoolee adda addaa uummata keenya irratti gahaa jiru kanaan mootummaa san keessatti jiraatee rakkoo kana uummata keenya irraa furuu hin danda'u. Gara biraatiin ammoo rakkoo kanaaf yoo kan dubbatamu taate ifii kiyyaafis rakkoon uummata irratti gahaa jiru san wanti irratti hin geenyeef gaarantii yookaan ammoo wabii tokko waan hin jirre jecha kanumaaf rakkoo uummata keenya irratti gahaa jiru kana taa'ee ilaaluu dadhabeetiin biyya irraa ba'uu dirqame jechuudha. Kibxata darbee Salaalee magaalaa Gabra Gurraachaatti barattoonni Oromoo fi poolisiin mootummaa Itoophiyaa walitti bu'anii. Barataan maqaan isaa nun geenye tokko poolisiitiin haalaan miidhamee mana yaalaa Fiichee keessa ciiseera kan biroonis madaa'aniiru. Sababiin isaa ifatti hin beekamne kan jedhe maddi Simbirtuu barattoonni mana barumsaa Gabra Gurraachaa gaafa sana dhaadannoo mootummaa Itoophiyaa balaaleffatuu fi mirga Oromoo haa kabajamuu kan jedhu dhageessisaa turanii jedhanis. Oduu wal fakkaatuun gaafuma sana yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barattoonni Oromoo fincila kaasanii jedhamee waraanni biyyoolessaa Itoophiyaa gamasitti yaa'aa jira.
Godina Gujii aanaa Gooroo Doolaatti immoo jiraattota achii fi milishoota mootummaa haaraa leenjifamanii bahan jidduutti walitti bu'insi dhalateera. Rakkoon kun gara torbee lamaa kan fixee yoggaa ta'u sababiinsaa fincilaan wal qabataa jedhe maddi keenya achirraa. Filannoo Itoophiyaa caamsaa dhufuun wal qabatee galaalchitoonni biyyattii sodaa hidhamuu qabu jedhame. Jaarmiyaan mirga dhala namaaf baabsuu Human Rights Watch ibsa dhiyeenya baaseen filannoo sanaatiif sabaa himaan bilisa jiraachuun bu'aa buusuu akka danda'u eere. Garuu immoo gadi qabaa fi to'annaa mootummaan galaalchitoota dhuunfaarra geessisaa jira jedhe. Sababa filannoo kanaan wal qabatee wanta barreessaniif hidhamuu akka danda'an galaalchitoonni biyyattii sodaa qabu. Mootummaan Itoophiyaa galaalchitoota akka waan isa miidhuutti ilaalaa jedhan itti gaafatamtu Human Rights Watch damee Afrikaa adde Leslie Lefko. Itoophiyaan waan kanaatiin himatamaa akka yoo nageesse beekamaadha. Bara 2010 as galaalchitoonni biyyattii 19 hidhamanii 60 kan ta'an immoo biyya gadhiisanii bahaniiru jedhe jaarmiyaan kun. Filannoo wal qabatee bifa haaraatiin Itoophiyaa keessatti Oromoo hidhuun itti fufee jira jedhe qeerroon bilisummaa Oromoo. Jaarmiyaan kun akka jedhetti Oromiyaa guutuutti filannoo gufachiiftanii fi billittoo filannoo fudhachuu diddanii sababa jedhuun namoonni hidhamaa jiru. Dargaggoo Amaan Mohammadii fi Jamaal Kadir Baatuuti, Tasfaayee Guutaa Tulluu Boollooti, Gulummaa Caalaa fi Tasfaayee Nadhii Sandaafaati, Daani'el Gammadaa Incinniiti warra hidhaman keessatti argamuu jedhames. Kun osoo kanaan jiruuti Oromiyaa bahaa Awadaa itti immoo filmaataaf namoonni mootummaa Itoophiyaatiin kaadhimaman uummata biratti fudhatama dhaban. Obbo Yusuf Qophee, Obbo Ahmed Haruun, Obbo Muktar Karroo, Sheekh Bakrii Imaam, Obbo Muhammad Aliyyi, Sheekh Mohamed Saaliyaa fi Sheekh Qamaraan namoota 7 mootummaan Itoophiyaa filmaataaf qopheessate. Uummanni jarreen kun kanneen nu hiraarsaa turan waan ta'eef isaan hin feenu jechuudhaan didamaniiru jedha oduun nu ga'e. Dhumarrattis weellisaa Birraatuu Lammaa rakkoo keessa jira. Itti gaafatamaan damee ololaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo Obbo Mohammad Ahmed yookaan immoo Obbo Mohammad Qophee akka Obbo Birraatuu Lammaa hin gargaaramne waanta mormaniif dhiyeenya kana mootummaan Oromiyaa artistoota Oromoof gargaarsa qarshii kenne Obbo Birraatuu Lammaa dhorkatamaniiru jedhe haga baasaan keenya Finfinneeti. Artistoota rakkoo irra jiran akka qoratee dhiyeessuuf dirqamni kan itti kenname Obbo Mohammad Qophee weellisaa Birraatuu Lammaa ammas ilaalcha qulqulluu hin qabu sababa jedhuudhaan gargaarsa dhorkachiisuun komee kaaseera loogiinis jiraachuu agarsiiseera jedhame. Weellisaa Birraatuu Lammaa bara durii keessa sirba yaa baallee sarariiti maal yaadaa bulaniiti namni yartuun nama miiti ka jedhuun beekama. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu kanumadha. Sirba ittaanu kanaan gara qophii ittaanutti dabarra. Nu waliin tura.
Hayya dhaggeeffattoota keenya amma qophii jalqabaatu dhiyaata. Qophiin jalqabaa keenyarraa kan inni qabatee dhiyaate yaada dhaggeeffattootaati. Raadiyoon Simbirtuu dhaggeeffattoota hedduu qabdi. Dhaggeeffattoota ishee kanaafis xiyyeeffannaa addaa kenniti. Kanaafis karaa simbirtuu.com karaa iimeelii simbirtuutiin, karaa feesbuukii simbirtuu akkasumas telefoonaan namoonni yaada isaanii nuu kennaa turan dhiyeessaa turreerra. Akkuma kana har'as dhaggeeffataan keenya tokko qophii simbirtuu dhaggeeffatee yaada inni kennatetu dhiyaata. Eenyummaa isaa fi eessarraati akkasumas yaadni isaa maal akka ta'e kunooti. Maqaan koo Ejjetaa Mahmuudin jedhama. Biyya Siwiidin irraa as Awurooppaa keessaa. Haasaa adde Saaliyaa Abbaa Nagaa haasaa reediyoo Simbirtuu irratti godhaa turte. Haasaa isiin haasofte sanarraa ka'een yaada hin qaba. Yaadni hin qabu fakkeenyaaf namootni kanaan dura diinaa wajjiniin garaa ta'anii harka ta'anii ilmaan Oromoo ajjeechisaa, nyaachisaa, miisisaa turan waggaa mootummaan suni akka qabee cabaa itti fayyadamee ka'ee gabbaasee darbatuun dantaa isaanirraa argatu isaanirraa fedhu sana gaafa fixatee isaan gad darbatu gadi ba'aniitiyyuu tokko lama miti isii qofa miti fakkaattuun seellee hedduu jiru fakkaataan seellee hedduutu jiru gadi ba'anii nu sababii miidhaa ilmaan Oromoo irra ga'u ilaaluu dadhabnee dhaggeeffachuu dadhabnee yookiin jibbinee keessaa baanee jedhanii haasa'u. Haa ta'u fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti tantuqa waan akkasii irratti beekaa keenya Dr. Nagaasoo Gidaadhaan waan akka kanaa keessa seenanii eega ilmaan Oromoo miisisaa turanii dadhabsiisanii eega jedhanii ofii isaaniitii akka qodaa cabaa gaafa gad darbatamanu ilmaan Oromoo warreettan dogoggoran isaanirraallee barumsa fudhachuu dadhabanii fakkeenyaaf akka Juneedii Saaddoo akka kana waanti biraa haafu isanni ilmaan Oromoo barattoota ficcisiise haafu isanni bosona Oromiyaa gubsisiise haafu magaalaa guddittii annuura Oromiyaa Finfinnee buqqisee Adaamaatti kan jijjiirsiise gaafa itti fayyadamtee kaasu diinni isas fuutee gadi fuutee darbattee har'a kunoo biyya ambaa keessa jira haadha manaarraa hiitee eegasa salphiftee booda kanarraa barumsa warri argachuu dhaban waa'ee dhimma mataa isaaniitiif dantaa garaa isaaniitiif bitamanii dhaqanii diina jala galanii ala diinni immoo funyaan qabatee xirooftan jedhee gadi isaan darbatu immoo waa'ee Oromootiif baanee jedhu. Maaliif waa'ee Oromootiif baane kan jedhan keezii ittiin nu godhachuudhaaf. Oromoo dhiiga Oromoo akkaan niqataa turan sana har'a immoo as dhufanii keezii godhatanii ittiin dookumentii argachuudhaaf, ittiin jiraachuudhaaf. Har'a asitti immoo kan uummata Oromoo hawaasa Oromoo biratti fudhatama argachuudhaaf kan isaan kana godhan eenyuun iyyuu yoo ta'e har'aan yeroo kamiyyuu hawaasni Oromoo uummanni Oromoo bal'aan yeroota akkanaatiif dogoggoruu fi gowwoomsamuuf sossobamuu qabuun jedhaan akka ilma Oromoo tokkotti. Jarreettan fakkeenyaaf Saaliyaanii bakka guddaa keessa akka turte himaa turte. Bakka guddaa kana keessatti kan waan hunda qopheessaa fi ture diinaaf, kan waan hunda sirreessaa fi ture diinaaf isidha. Fakkeenyaaf dubbii tuqxe keessatti namuu jiraachuudhaaf jedheetu kan diina sanaa wajjiniin hojjetuu jette. Namni garaa isaatiif jecha lammii isaan ajjeesu. Namni jireenya ofii sirreeffachuudhaaf jecha nama miliyoonii 45-50 ajjeesu nam tokkichi. Har'a ilmaan Oromoo hedduutu jiru kan jireenya isaanii balleessanii bosona keessatti hafanii jiran. Ilmaan Oromoo hedduutu jiru, beekaa hedduutu jiru kan jireenya ofii balleessanii hangara waa'ee Oromootiif jireenya isaanii guutuu, jireenya dantaa mataa isaanii dhiisanii waa'ee saba isaaniitiif haga har'aatti jireenyi isaanii badee jiru. Fakkeenyaaf kan akka ilma Oromoo gootatu jira. Kan har'a eega dhalatee hin fuune, kan umriin isaa har'a maanguddoo ta'ee jiru sababii Oromootiif jecha. Sababii ilmaan Oromootiif, sababii jireenya Oromootiif jecha. Haga har'aa mana jirgadiin dhaabbanne meeqatu jiru. Intala Oromoo meeqatu jirti har'a. Jarreettan kun garuu dantaa mataa isaaniitiif jecha, jireenya lubbuu isaanii tokkittiif jecha kan hojjetaa turanii. Har'as immoo kan isaan alatti ba'aniif ittiin of jiraachisuudhaaf jireenya mataa isaaniitiif malee akka uummanni Oromoo dogoggorree irra deebi'een hima. Isiinis immoo akka nu woomsuu yaanne akka uummata Oromoo sossobuu yaanne akkuma Juneedii Saaddoo dhokattee jiraachuu qabdi. Jireenya mataa isaatiif turte kaleessas kan dhaamaa turte har'as jireenya mataa isaatiif baate. Nuti Oromoon akka fedhayyuu ta'e har'as Boris Iftaanis dhiigalmaan seetiin Oromiyaan ni bilisoomti qabsoon keenyas itti fufaa. Woboon keenyas ni jiraachifannaa akka ta'anis nuti garuu bor biyya keenya irratti argamuuf jiraanna Rabbi jedhe guyyaa tokko alaabaa keenyas biyya keenya irratti ni dhaabbanna gonkumaa diinaaf hin jilbeenfannu garaaf keenya jecha yookiin jireenya lubbuu kootiitiif jecha akka nama tokkotti diinaafis hin jilbeenfadhu diina jalas hin galu saba kan kootiifan du'aa saba kootiifan dhaabbadha saba kootiifan aarsaa ta'a malee
Kanaafuu asirratti dubbii koo gabaabsaa reediyoo simbirtuu barii isiniin galatoomfadha. Nagaan naa jiraadha. Dhaggeeffattoota keenya amma gara kutaa lammaffaa fi isa xumuraa qophii keenya irra geenyeerra. Marii miseensa caffee Oromiyaa akka turan aadde Saaliyaa Abbaa Nagaa waliin kan eegalle kutaa sadaffaa fi isa xumuraa. Kunooti aadde Saaliyaa har'as guddaa galatoomii. Egaa mariin keenya har'aa kun kan xumuraati. Itti fufname. Haala ati caffeetti filamtee haala haallume. Filannoon bara sanaa akkam ture? Atillee akkamitti gara caffeetti kaadhimamte? Dhaabbatuma Dimokiraasummaa Uummata Oromootu si gaafateetu moo akkuma miseensa otoo nan gaafatiin na godhan jette kanas otoo sin gaafatiin dorgomisiin jedhani moo akkam ture? Filannoodhaan wal qabatee filannoo bara 2002 gaggeeffame wal qabatee akka lakkoofsa Habashaatti jechuudha. Summaanni akkuma beekamu miseensa mormaa madirak tokkoon alatti miseensuma yaadii jechuudha kan akka jirutti parsantii 99 kan qabatee jiru jechuudha mana marii federaalaa keessatti. Maalli gama miseensummaatti dhufamu ofirraa kaasee san yoon siikaas akka nama kamitti iyyuu jechuudha kanan nagahe miseensa ta'uu kan koo mana marii keessatti kaadhimamee paarlamaadhaaf akkan dorgomuu qabu kan natti himame. Akkuma miseensa kamii akkuma uummata kamiittuu gaafa inni labsamudha jechuudha kan inni nagahe manni fedhii qabdaa hin qabdu inni jedhamu gaafatamne jechuudha. Akkuma gaafa miseensa ta'u ati miseensa dhaabate dhamee natti himame miseensa paarlamaatiif akkan kaadhimame haala sana jechuudha kan natti himame. Ala hin labsame jechuudha uummatatti inni haata gaafa sana jechuudha akka nama kamiituu kan hin nagahe mal an fedhiin koo gaafatame asirratti hojjechuu fedhii qabdaa tarii uummata kana bakka bu'uudhaaf akkasitti kaadhimamteettaa kun akkas haalli jedhu tokkollee wanti na ibsame hin jiru jechuudha. Ati immoo gadi baatee uummataatiin yoo na filattanii kanan sinii godha rakkina kana sinii nar'isa akkasan sinii buusa jettee ofiin dhaadhessineere yeroo filannoo. Maalli kun ala dhiyaatu sun dirqama kee jechuudha kana gochuun uummatatti jechuudha uummatatti baate eega sun sitti kenname. Si qofaa miti dabballeen aanaa sanarra jiru hundisaa kana labsaa oola jechuudha. Waa'ee dhaaba kanaatiin wal qabsiisee jechuudha. Kan ati ala labsiin kun ala waltajjii akkanaa gaggeessitu tarii ati akka nama tokkotti tun taane dhaabni kun akkasitti bu'aa sinii buusuu danda'a. Dhaabni kun kana duratti bu'aa akkanaa sinii buuseera kun akkana jettee hojiin siyaasaan hojjetamaa ture jechuudha. Anis akka nama tokkotti hojjetaan ture kana waan ifa jirudha jechuudha. Tarii Saaliyaan maal waadaa galte yeroo sana maalan sinii galcha jette yoo na filattan akkan sinii godha jette kan dubbattee jiraatte uummata fuulduratti ergasii immoo erga caffee galte wanta jette sana guuttetta. Jechuun maalli nama sanaa kaastu akka nama dhuunfaatti miti kanan kaasaa turre achirratti. Akka dhaabaatti. Yoodha akka dhaabatte yoo dhaaba kana filattanii dhaabni kun akkasitti bu'aa akkasii isinii buusuu danda'a ta'edha. Barreeffamee sii kenname jechuudha wanta ati gootuu qabdu wanta ati jettu achirratti jechuudha. Gaarumaa gadi bu'aa beektaa. Kan ammoo ala gaggeessitu dabballee adda addaatiin nama lamaan nama sadiin taatee jechuudha kanatti sadarkaa gandaarratti gadi buutee gaggeessitu. Kun gama bu'uuraalee misoomaa adda addaa gama kanaan isinii guutamuu danda'a kun akkasii akka feettee sirriitti kan hojjetamaa ture ta'uu isaati jechuudha. Ani kanarratti kanan si kaasee deemuudha barbaadu tokko haalli jiru hamma ta'e wayi aanaa irratti gaariidha waan jedhuun qabaan. Waan jiru yoo jiraates dhiibbaan uummata Oromoo irra qaqqabu yoo jiraates hamma ta'e wayi hawaasuma ilmaanuma isaa hawaasa keessaa baheetu achirratti tajaajila waan ta'eef haalli jiru jira. Haalli etuun fedhiin irratti tuulamu haalli etuun barbaadinni haalli itti
dhiibbaan adda addaa sadarkaa qaama olaanaa irratti gaggeeffamu yoo jiraatallee haalli tokko wanti ati wal dubbistee waliin dubbattee haala faayidaa uummataatiif dursa kennite haala ati hojjettu jira. Garuu sadarkaa olaanaa irratti ala dhufte sun dhimma uummataa kan quba hin qabne ta'uu isaatiif dhimma uummatummaa sun taane dhimma siyaasaa qofa irratti kan xiyyeeffatamee deemu ta'uu isaati jechuudha kan sirratti kan si agarsiisu. Hedduu lamman kanatti rakkoon kun jiraata. Mee keessa dhaaba keessan duriitti haa deebinu. Dhaabni keessan yookaan dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo yeroo hedduu caccabaa yoo nagaye. Mee isa fagoo dhiifnee isa bara muummichi ministeeraa Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawwii du'ee booda aangoo gaafachuu irratti wal qoqqooditii ture jedhama. Opiidiyoon takka aangoos gaafateera muummichi ministeerummaan nuu malaa ka jedhu jedhama. Ergasii immoo Alamaayyoonis erga du'ee boodas bakka 2-3tti caccaban jedhama. Dhaabni kun akka dhaabaatti jira amma yoo gareefaa jira jedhama ture. Barana Adaamaa faatti wal goyita qorannoo adda addaa godhaa turan gareen uumameera jedhamee odeeffamaa ture. Mee waa'ee sana maa inni ammatti beektu Saaliha? Kana maalli informaationa detail ta'e hin qabu waan kanarratti garuu akkuma nama tokkootti bakkeedha kanan nagahu jira. Maali opiidiyoo miseensota warra oliitti isinitti himanii isin warra gara olii mitiire? Wanta kanaa akkam ta'e ati akkuma namatti kaate namoota muraasaan jechuudha kan wanta kanaa gaggeeffamuun. Kana innaan namoota baay'ee bira sadarkaa olaanaa taates namoota baay'ee bira kan hin geenye ta'uu isaati jechuudha. Akka nama kamittuu bakkeedha kanatti dhageessu jira. Innaa ramna adda addaa akka jirudha jechuudha kan jarri kaasan garee Abbaa Duulaa, garee Alamaayyoo, garee Muktaar, garee Maarree jedhamee qoqqoodiinsi akka jirudha. Sanumaan wal qabatee immoo jarris deeggaraa mataa jaraa hiriirsanii kan jarri deemanuuf ololaa adda addaa akka jarri wal irratti gaggeessaa turan wanti akka oduutti bakkeedha odeeffamu jira sun jiraachuun isaa waan nama shakkisiisu ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Maalli sanarratti hiwaatti kan uummata kanarratti inni rakkoo adda addaa inni gaggeessu jechuudha. Even gaggeessitoota gidduutti illee akka waliigalteen hin uumamne akka jarra irratti hojjetu wanti si agarsiisu jira jechuudha waan tokko. Kana innaan yaaddi jiru akkuma ammaati kaas qoqqoodomniitti jiru akka nama kamittuu bakkeedha wanta nagahaa ture jira. Amma opiidiyoon warra caffee jirtan kana isin mariisisu isin waamu kophaatti akka ejjennoo qabattan tokko wanta tokko walgahii addaafaa bakkatti walgeessan addaan qabdanii warri miseensa dhaabaa taatan. Miseensi dhaabaa maalli akka paarlaamaatti qaba beekaa hojii jechuudha. Opiidiyoonis ta'e dhaabbileen bira akka paarlaamaatti qabu wanti jarri qabanu jira. Sun dhimma dhaabaa irratti wanti nu mari'annu jira. Keessumatti wanti miseensi paarlaamaa hojii ta'e miseensi dhaabbilee biraa wanti jarri murjatan moor kan jarri xiyyeeffannaa kennanii deemanu haala hojii jaraatiin wal qabsiisee jechuudha. Malee akkas keessa dhaaba keessanii gadi baaftanii mari'attan jechuudha. Waa'ee dhaabaa akkas haala ifa ta'e rakkoo akkanaa jira kun akkasii jedhanii kaasamee mari'atamu. Waan akkanaa shakkii kanaallee yookaas akkamitti shakkiin akkanaa ta'a kun haasaa hooglaati haasaa diinaa fudhattanii akkasitti haasoftuu haalli jedhamutu jira beektaa. Amma Saaliyaan akkanaan jettetti atis Qarsaatti dhalatte Qarsaan hin beekaa. Muktaarri amma opiidiyoo fi Oromiyaa bakka bu'ee kan jiru namoonni immoo gariinsaa Oromoo miti jedhani. Dhuguma obbo Muktaar Kadir haadhaanis abbaanis Oromoodha. Ammatti beektu jechuudha. Jechuun akka tasaa ta'e tani Oromummaa isaa jechuudha kan hin beekun. Oromummaa isaa immoo kana natti beeku abbaan isaa Afayyaanaa keenyaati. Obbo Kadir jechuudha. Tarii abbaan dhihaatiin beekamu aanaa keenya irratti ta'an. An akka nama tokkoon takka isaan Oromoo ta'an ittiin beekaman isaan kan odeeffamu jira. Tarii diteellu kanarratti informeeshinii nan qabu hin jiru. Maatiin jira hundi akka Oromoo ta'an itti kanan beeku akka nama tokkootti. Maaliif abbaan isaa Afayyaanaa keenyaati. Amma dhiisan malee jechuudha. Akka isaan Oromoo ta'anidha kanan beeku. Tarii hafee isaallee hundaa beekuu baate abbaan isaa maal beeka gaatarii namni maalirraa ka'ee kan akkasumas akka nama tokkotti kanan nagahaa ture jira. Irraa ka'anii
akka jarra akkas jedhan hin beeku an garuu dhugaa jiruuf wantan beeku an abbaan isaa Oromoo ta'uu isaaniiti kanan tarii namni haala jirurraa ka'ees bakka waan adda addaa shakkii adda addaa haasa'uun isaa hin mala. Tole. Mee Finfinneetti tolaa deebinu waa'ee pilaanii yookaan kaartaa haaraa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaaf ba'e ilaalchisee akka caffeetti dubbiin kun ka'ee yookaan immoo akka dhaaba duraan keessa turtan OPDO keessatti dubbiin kan ka'ee ifattis haa ta'u harka lafa jalaan irratti dubbatameera waa'een magaalaa kanaa waa'ee ijoollee kanaa wal qabatee tarkaanfiin fudhatamee ijoollee hedduu ajjeesanii hidhanii gariin hidhamanillee. Gummaanni wanti rakkoo sanaaf illee kanaan gahe wanti sun ni buusaate jechuudha. Sadarkaa goddaanaatti gadi anaatti dhiisiti paarlaamaa jechuun akka haala waraqata irratti barreeffamee jiruun sadarkaa olaanaadha. Miseensi paarlaamaa illee kan inni ittiin mariitifamne ta'uu isaati jechuudha. Eega rakkoon sun uumameen booda rakkoon sun akkamitti hiikamuu danda'a? Isa hedduudhaaf iyyuu booddee irra dhufe malee sariyaan akka tasaa ta'e eega rakkoon sun uumame guyyaa 14 booda jechuudha kan inni biyya bahe. Yeroo sanatti miseensumti paarlaamaa namoonni sadarkaa adda addaa irra jiran waan sana harka lafa jalaatiin jechuudha. Akkuma nama kamiitu haala oduutiin jechuudha kan jarri dhagahaa turan himan. Tarii dhimmi kun dhimma biyyaa waan ta'eef dhimmi kun immoo dhimma bakka bu'oota uummataa kana hin laallatedhamee haalli akkas waltajjiin uumame mariin itti gaggeeffame hin jiru jechuudha. Callisanii duuchaa dhumaan wanti sun gara raawwiitti jechuudha kan inni ganame. Eega rakkoon sun uumamee tarii dhiigni ilmaan Oromoo baay'een gannamee lubbuun jaraa darbee ka'e mariin adda addaa gaggeeffame illee yoo jira. Mariin sun iyyuu kan keessa kee dhukkubsu ture jechuudha. Mariin achirratti gaggeeffamaa ture. Akka waan barattoonni sun balleessaa ta'aniitiif akka waan uummanni Oromoo hololaaf ka'e akka deeggaraa diinaa ta'etti godhamee jechuudha kan inni ka'aa ture. Rakkoo sanallee fudhachuu diduudhaaf jechuudha malee haala ifa ta'een akkas deemni jira akkamitti raawwachuu danda'a kun akkamiin deemuu danda'a haalli jiru kana waan jedhu wanti mariitifame hin jiru jechuudha. Isaaniisatti bahee wanti waltajjiin uumamee bakka bu'oota uummataa sadarkaadhaan jiranu bakka bu'oonni sadarkaa dafeetti jiranu jiru bakka bu'oonni sadarkaa paarlaamaatti jiranu jiru wanti akkas bakka bu'oota uummataa kana wajjin mariin gaggeeffame tokkollee hin jiru jechuudha. Waa'ee du'aatii barattootaas dubbiin garuu barattootaatti naanna'e malee isaantu balleessadha jedhame malee akka dhaaba OPDOtis wanti akkamitti kuni ta'a maaf du'u ka jedhamee ka'ameeru hin jiru jechuudha. Jechuun wanti namni kaasaa ture jira beektaa wanti miseensonni keenya maaliif tarkaanfiin akkasii fudhatamaa waan jedhu ka'ennaani sun akka namoonni sun diinaa wajjin walitti hidhatanii rakkoo uumuudhaaf deemanii taasifamee kan inni waltajjiirraa reefileetti godhamaa ture jira jechuudha. Tarii namni jennoodhaan miseensi itti dhagahamee miseensumti keenya miseensi taane jechuudha. Wanta ture yoo jiraatellee sadarkaa dhaabaa adda addaa irratti waltajjii dhaabaa adda addaa irratti wanti jennoodhaan falmamaa ture yoo jiraatellee diina duuka hiriirameeti kan akkas godhamaa ture. Kana uummata nagaatu taane diinota uummataa diina malee kan kana godhaa ture. Gaaffii sirrii akka hin taane ta'e jechuudha. Akkuma waliigalaatti kan inni jarri mormaa ture jechuudha. Difeensi godhaa ture. Gaaffii sirrii akka hin taaneef rakkoon sun rakkoo sirriitti hin ta'e akka hin taane taa'amee jechuudha. Naagalee. Tole. Mee amma gara dhumaatti deemaa jirra. Amma haadigiin mataan isaayyuu humna lamatti baheera jedhama. Garee Amaaraa fi garee Tigree. Gareen Amaaraa aangoo fudhachuudhaaf hamma tokko baay'ee cimee jira jedhama. Gareen Tigree immoo inni duraan bakka lama ture amma tokko ta'ee warri Amaaraa deebisanii aangoo qabachuufidha. Kanaaf muummicha ministeeraa filannoo dhufuu booda nutu qabachuu qaba kan jedhu irra gahanii. Gareen lamaaniyyuu OPDO tuffatanii akka nama dhuunfaatti OPDO qabachuudhaaf garee lamaanuu fiigaa jiru jedhama. Keessa isaaniitti oduun ba'u jechuudha. Bi'aadeniinis OPDO namoota akka dhuunfaatti keessaa gara koo gorii jedhee hoggaa nama dubbisu jira. Warri adda bilisummaa uummata Tigraayis akka dhuunfaatti warra OPDO keessaatti ati gara koo gorii wayita jedhan jira. Akka dhaabaatti OPDOon hin jiru moo maaliif OPDOon immoo akka dhaabaatti humna ta'ee anaafillee kana naa malaa jedhee maaliif gaaffii kana kaasuu dide wayita isaan lamaan amma aangoo irratti wal lolan jira dhaabni OPDO akka dhaabaatti yeroo ammaa kana afaaniin jedhamuun alarraa Saaliyaa. Tarii dhaabni OPDO jira jechuudhaaf hin jiru jechuudhaaf haala rakkoorra jira jechuudha. Kanaaf hin jedhu maalli akkuma lammatti isaatti tarii uummata Oromoos ta'ee gaggeessaa Oromoo gidduutti jalqabuma namoonni taayitaa olaanaarra maqaa
Oromootiin dhufanii kaa'aman namoota fedhii uummata TPLF dhaaba TPLF fedhii garaa guutuudha. Gama garaatiin jechuudha kan biroo namoonni amma sadarkaa taayitaarra jiran akkam jedhe akkamsi ibsoonatti ulfaatellee fedhii garaatii jechuudha. Fedhii namoota kanaa guutuudhaaf namoota danda'anuudha jechuudha kan achirra kaa'amee jiru man tarii fedhii uummata Oromoo guutuudhaaf namoota kaa'amanii jiran miti jechuudha. Namoonni sadarkaa taayitaa olaanaarra jiran jechuudha. Kana jennaan namoonni kun immoo tarii kana duuka hiriiranii maqaa taappellaa Oromoo qabatanii maqaa Oromootiin socho'aa jiru man namoota uummata Oromoo irratti hojjetaa jiran jechuudha. Namoota hawaasa Oromootiin hojjechuu ta'uu ta'an fedhii namoota dhaaba sanaa guutuudhaaf namoota socho'anu ta'uu isaa jechuudha. Tarii namoonni uummata kanaaf hojjechuu danda'anu ol dhufanii taayitaan ittiin kennamne sadarkaa olaanaarra jiranu achuma keessa ta'anii immoo namoonni gaaffii akkanaa kaasanullee haala jarri irratti ijaaramee haala jarri gadi qabamantu jira jechuudha. Jechuun akka jarri sagaleen jaraa hin mul'anne dhiibbaan adda addaa irratti godhamu sodaachisni adda addaa akka irratti godhamu kun maaliif sodaatu isaanis sababa bal'aaf duubaa qabu waraana Oromoo miseensonni hedduu baay'ee qabu nama qabu qabeenya qabu maalidha ta'u isaanii akka dhaabaatti uf danda'anii bahan amma bi'aadaniitti hirkachuudhaaf yookaan TPLFitti hirkachuudhaaf fiiganii maal ta'u yoo of ijaaranii akka dhaabaatti ijaaramanii bahan. Akka dhuunfaatti namootni jiranii uf ilaalu malee saba ilaalan kan jedhu kaafteetta dantaa isaanii ilaalu malee dantaa Oromoon namachi dhaabbatan mitiidha kanatti jette. Garuu warri daka jiranoo miseensota miliyoonaan qabna jedhu miti isaanoo maaliif akka fooyya'u hin goone waan akkasii kana namoonni achi keessa jiran hundumti isaanii wal jala yaa'u jechuudha. Warri maalli sadarkaa olaanaarra jiranu ofii jaraatiif iyyuu bakka tokko hin taanetti miseensa dakaa ala jarri tokko ta'an jechuudha kan jarri miseensa of duuka hiriirsuu danda'an. Jarri ofii jaraatii bakka sadii bakka afuritti bahanii taayitaarratti bakka ol lolaa jiran akkamitti abdii godhatu jechuudha hawaasa godha jiru irratti. Tole. Jarri taayitaarratti naagaleera ofiif waliin gallee akkamitti miseensa. Jarri tokko hin taane irratti. Miseensa maal tokkoomsuudha miseensa tokkoomsuu hin danda'an isaan ofiin galleedha. Hoggannuu itataa miti hogganayyuu mul'ata yookaan kaayyoo tokkoon qabu galii tokkoon qabu miseensa maal tokko taasisaadha kana jettu naagaleera. Gara xumuraatti deemaa jira yaada kee xumuraa kanatti jettu otoo hin jedhiin dura gaaffiidhumaa kanan si gaafadhu. Bara Opiidoo keessa turtetti kan itti gaabbitu qabdaa wayyoo otoon akkas gochuu baadheera jettee kan qalbiin kee amma gaabbu jira Saaliyaa. Bara hojii achi keessatti dabarte keessatti wanta itti gammadu tokko maalli bara ogummaa kootiin tajaajilu keessatti uummata koo an hamman danda'amutti ogummaa kootiin tarii gaaffii ta'e yoon argadheera ta'e jechuudha. Bara ogummaa kootiin uummata tajaajilutti baay'een itti gammada ture ani. Tajaajilaa turetti. Keessumatti erganii gama mana mariitti sadarkaa olaanaatti sadarkaa federaalaatti ol dhufee akka wanta itti gammadee dabarfadhe tokko hin jiru jechuudha. Anan kaanatiin jedhu maalli akkuma sila siiqaas carraa hawaasa adda addaatiin wal arguu carraa bal'aan qaba ture. Carraan rakkoon hawaasa irratti gaggeeffamu rakkoon hawaasa uummata Oromoo irratti gaggeeffamu hundi isaa keessa kootti madaa mataa isaa uumee dabarfatee jira jechuudha. Haddaan waliin tarii tokko lama kana dheetan siiqaasee deemuudhaaf. Sagantaa biraa qabannee waliin haasa'uu dandeenya. Naagala. Yoommanni rakkoo baay'ee keessa koo nama deessu waan baay'een arga ture jechuudha. Waan uummata irratti hojjetamu waan uummata irratti dalagamu fedhii uummataatiitu hin taane fedhii dhaabaa qofa guutuudha. Fedhii uummata TPLF fi namoota dhaaba TPLF fedhii garaa guutuudhaan qofa kan fiigamu ta'uusaa keessa koo na dhukkubsa maaliifi tarii akkuma sila siiqaate uummanni Oromoo hayyuun namne beekaan namne qabeenyaan namne bakka waan riisoorsii kana hunda qabutti itti fayyadamaa hin taane jechuudha. Kun ofii isaatti anaaf madaa guddaadhaaf dhukkuba guddaadha jechuudha. Wanti kun yoomillee na gaddisiisa jechuudha. Tarii uummanni Oromoo guyyaa tokko bilisoomee gaafa argine tarii eenyu keenyaayyuu madaa sana tayyuu dandeenya. Hamma kun hin taanetti garuu yoomillee keessi koo akka nama tokkotti gammadaa miti jechuudha. Tarii gaaffiin keetii. Naagaleera naa deebisteetta galatoomi dhumarratti adde Saaliyaa dhaamsa yoo qabaatte yookaan yaada ani hin dubbannee jira kan uummanni kiyya naa beekuu qabaa biyya keessaas biyya alaas ka jettoo jiraate carraan sii kenna. Maalli ani kan akka nama tokkotti dabarsuudha barbaadu keessumatti an uummata biyya keessaatu hin taane diasporaa biyya alaa jiranuuf jechuudha. Tarii namoota sagantaa kana dhaggeeffatanuuf wantan dabarsuu barbaadu maalli
waan baay'eetti gadde tokkotu jira jechuudha. Tarii alam biyya jiru wanta inni dhagaa ture wanta dhufee qabatamaa lafitti arge waan faallaa waan adda addaati jechuudha. Lagaan wal qooduu kana dhiisnee tokkummaa uumnee deemuu qabna waan jedhu dhaamsa kana dabarsuun barbaada jechuudha. Tarii asittis maalli an sirriitti dhaabni sirriitti diyaasporaa biyya alaa irratti illee hojjetaa jira waan jedhudha jechuudha. Kana ni taajjabuudha yaadne. Kanaalanti jedhu maalli qoqqoodamiinsa adda addaa lagaan wal qooduu godinaa wal qooduu kun Oromoo achiitii kun akkasii kun akkana jedhee wal qoqqooduu dhiisee tokkummaa uume sirna kana mormuu carraa adda addaa qaba jechuudha. Rakkoon adda addaa wanti rakkoon tokko inni irratti gahu hin jiru jechuudha. Walitti rakkoo uummata Oromoo hiikuudhaaf afaan tokko ta'ee deemuu qaba waan jedhu dhaamsa kana dabarsuun barbaada jechuudha. Wanta ni dabarsu kana inni kan biraa namoota biyya keessa jiran namoota dabarsu maalli jechuun amaanaa uummataa baannee tarii garaa keenyaaf teessoo keenya dheebuu qofa hin qabnu. Uummata kanaaf hojjechuu qabna. Uummata kanaaf qabsaa'uu danda'uu qabna. Tarii bor seenaan nu gaafachuu danda'a jechuudha. Tarii bor ilmaan keenyatu nu gaafate jechuudha. Seenaa keenya keessatti ilmaan uummata Oromootiif maal hojjettee dabarfattee fedhutu seenaan nu gaafatiniin duratti uummata kanaaf harka ol qabannee hojjechuu qabna. Qabsaa'uu qabna. Garaa keenyaaf qofa buluu hin qabnu dhaamsa jedhudha kanan dabarsuu barbaadu. Tole adde Saaliyaa Abbaa Nagaa Abbaa Garoo miseensa caffee Itoophiyaa duraanii yaada bal'aa yeroo irratti hundaa'ee raadiyoo Simbirtuu wajjin yaafiif deebii waan gooteef guddaa galatoomii fayyaa ta'e ulfaadhu. Galatoomaa sunis carraa kanaa kennitan. Yaa dirqama lammummaa ati yaa dirqama biyyummaa mageessumaa kan eenyummaa eenyu waraanaa ati eenyutti duula malamii lammiitu caala lammiitu caala lammii waliitu caala waggaa dhibban kaleessa magaaf callaan koofaa malee tarkaa barmanuu ciree deemsa jijjiirratanii keessanuu qabatanii inurratti wal faarsanii maadaanuu fottoqsanii sunuu yoom gahee miti qabeenya nu saamanii lammii koo iraarsanii tuffiin nutti aadatanii qaaniin beektuu yafafeen eegaltuu ilmoo jorofeen eegara buluun hin hafeen gaafa abbaan biyyaa dhufeen eesi baasisa urgufeen adeemaan karaa bulaan bakka aduun itti hiiteen kajeelaan qalbii bulaan ati iddoo garaansaa guuteen bakka garaansaa guuteen lammii maal jedha laata aduwaa jiraatti baateen gochaa kaleessa ture kunoo har'asoo jira ati akkamiin rafeen bulan akkamiinan callisan akkaan kaleessa yaadadhe tarras naman karaarsan akkalmaa dada fureen geemafan ta'e asaasan lammii banka badhaamsan gaara cabeenaa yaaduun lubbuudhaan ooledhaan amalan ta'e urursa Oromiyaa keessa qeerroon sirrii marse
har'aaf kan jenne qophii keenya xumurreerra. Waan nu caqasaa turtaniif guddaa galatoomaa. Akkuma kanaan dura yaada keessan yoo nuu kennitan gammachuutiin isinii keessummeessina. Hanga torbeetti turtii gaarii isinii hawweera. Sirba kanaan nagaatti an Dassuu Dulaati.